Hi akkam jirtu fayyootu bi irraa akkuma beekamee jiru chaanaalii kanarratti yaadota bizineesii fi forex irratti waan maaltu barbaachisa kan jedhu paartiidhaan isiniif dhiyeessaan jira. So akkasumas yeroo darbees viidiyoon hojjedhe irratti irraa barachaa jirtu abdii jedhuun qaba. Kanaaf har'as immoo viidiyoo haaraa qabadhee dhufeen jira. Kanaaf kun maalidha? Karoorri koo walumaa galatti waa'ee forex bal'inaan akkasin barattanii fi keessumaa afaan kanaan baay'inaan hin jiru. YouTube irra akkan ilaalatti yoo ta'e bal'inaan hin arganne. So isin akkasin irraa fayyadamtanii fi bu'a qabeessa akkasin taataniifidha. Kanaan afaan Oromoon chaanaalii kana bane jechuudha. So isinirraa kan eegamu chaanaalii kana like, share, subscribe gochuun dagatinaa jechuun barbaada. Akkasumas immoo information waa'ee forex namoonni barachuu barbaadanis ta'e namoonni gaaffii kam qabdanii Telegram chaanaalii FF Trade kan jedhamu banee jira. Akkasumas TikTok irras FF Forex kan jedhamu TikTok accountii banee jira jechuudha. Isa jala seenuudhaanis argachuu dandeessu. Kanaaf gara viidiyoo irraa qabadhee dhufeetti darbaa jechuudha. So akkuma kalees yeroo darbe isinitti himee ture waa'ee leverage, pips fi lot size wantoota jedhamanii bal'inaan dubbadheen ture. Egaa har'a immoo isa citee hafee fi akkasumas viidiyoo irraatti waliin dabarraa jechuudha. Yeroo darbe waa'ee leverage akkuma isinitti himee ture, leverage jechuun akka liqiitti kan ilaalamudha. Birookeroota irraa kan nuti furannu reeshoo adda addaati. 1 to 200 reeshoo up to 3000 reeshoo nuuf kennuu danda'a. Inni sun garuu akkaawuntii keenya irratti withdraw gochuu hin dandeenyu. Achumarraa fuunee ittiin hojjenna. Yoo kisaarree duukaan maallaqa keenya nu jalaadhuma. Yoo ittiin bu'aa arganne immoo bu'aa keenya furannaa. Garuu kan isaaniitti hin buuluu jechuudha. Akka liqiitti nuuf kennu birookeroonni jechuudha. Inni kun gaafa akkas ta'u maarjiin kan jedhamu immoo maallaqa nuti akkaawuntii keenya irratti deposit goonetti hojjennudha jechuudha. So egaa har'a waa'ee maallaqoota gurguddaa warreen jedhaman major currency, minor currency fi waa'ee commodity kanan isinitti nuu barbaade kuni baay'ee barbaachisaa ta'ee fi gurratti kennitanii akkasin hubattan akkasin irraa barattaniifidha. Kanaaf chaanaalii kanaaf haaraa kan taatan subscribe, like, share gochuun dagatinaa jechuun barbaada. So inni tokkoffaa irratti major currency jechuun walumaa galaa bal'inaan gurguramaa kan oolanii fi sheerii olaanaa kan qabatan jechuudha. Isaan kana keessaa sheerii olaanaa kan qabatu akkuma isin beektanii doolaaradha jechuudha. Akka daataa fi information adda addaa akka lafa kaa'utti egaa guyyaatti naannoo 88 kan qabatu yookaan percent 88 kan qabatu doolaaradha. Kanaaf kun katiidhaan yookaan beeziidhaanis ta'uu danda'a jechuudha. So inni tokkoffaan Euro USD dha. Major currency ni jennu jechuudha. Kun 24% qabata jechuudha. Akka maarkeetii irratti sheerii olaanaa kan qabatu Euro USD dha. Inni lammaffaan JPP USD dha. Or Great Britain Pound ni jennu USD wajjin jechuudha. Inni sadaffaan USD JPY kan jennu jechuudha. Warreen kun maal jedhamu? Major currency jedhamu. So inni lammaffaan immoo what is the advantage of major currency or minor? Currency kun maalidha? Maal faayidaan isaanii faayidaan guddaa isaan qabanii major currency ni jennu maalidha? Faayidaan isaanii guddaan kan jedhamuu fi tokkoffaa high liquidity qaba jechuudha. High liquidity jechuun currency tokko movementiin haala gabaa keessatti yookaan guyyaa guyyaatti gaafa trade goonu movementiin agarsiisudha jechuudha. Sochii fakkeenyaaf gabaa yoo deemtanii yookaan xaafii yookaan boqqolloo torbee darbe kan ittiin bittanii fi torbee dhufu kan ittiin bittan tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Baay'ee yookaan gadi bu'a yookaan hin dabalu. Inni kun immoo daqiiqaatti sekendii gidduutti kan inni dabalu chaartii irraa akkuma isin ilaaltan jechuudha. Yeroon itti gadi hunbeettan yeroon itti ol ka'uun beettan. Kanaaf muuvimentiin sun immoo high liquidity ni jennu kana jecha. Muuvimentiin sun kan inni itti nu fayyaduuf maaliifidha? Akka nuti binnuu fi akka nuti gurgurree irraa dafnee bu'aa keenya argannu yookaan profitabilii akka nuti taanuu fi nu gargaaraa jechuudha. Fluctuate gaafa inni godhu duukaa yoo hojjenne day to day traderii namoonni ta'anii akka bu'aa irraa argatanii fi shoora olaanaa taphata jechuudha. Movementii qabaachuu isaati inni guddaan major currency ni jenna. Inni lammaffaan low spread qabaachuudha. Spread jechuun low spread ask price minus bid price gidduutti hin argamu. Kan ittiin binnuu fi irraati ittiin gurgurru yoo hir'isne spread isa jedhamu arganna jechuudha. Spread jechuun akka laayinii tokkoottidha. Laayiniin sun fakkeenyaaf spreadiin sun gaafa low ta'u yookaan gaafa inni walitti siqu walitti xiqqaatu jechuudha. Gaafa binnu lafa nuti binnetti nu ajajuu danda'a jechuudha. Garuu gaafa spreadiin sun bal'aa ta'e jennaani yeroo dhufutti isiniif hin hojjedha waa'ee ask price bid price jedhamu.
spreed gaafa bal'atu negatiiva jedhee nu lakkaa'u jalqaba. Garuu low spreed ta'e jennaani lafa nuti ajajnetti positiiva ta'e gatii jalqabuu fi yeroo nutti hin fudhatu positiiva kee gallee maallaqa keenya withdraw yookaan achi baasuu ni dandeenya jechuudha positiiva taane. So inni kuni kanadha faayidaan isaa inni guddaani. Egaa major currency kanaaf fayyada jechuudha. Inni sadaffaan immoo fast order execution jedhama jechuudha. Inni kun maaliif nu fayyada yoo jettanii fast order execution jechuun baay'ee gatii socho'anii maallaqonni gurguddaan kun yookaan major currency kun convert goonee amma ammatti hojjechuu hin dandeenya yeroo nu jalaa guluu hin danda'u jechuudha. So hundumtu waa'ee maaliiti waa'ee major currency jechuudha. Inni lammaffaan maalni commodity forex jedhama. Commodity forex pair inni jedhamu kun yeroo baay'ee maallaqoota yookaan mi'oota dheedhii warreen jedhaman raw materials and agricultural product jedhamu. Warreen kuni fakkeenyaaf biyyoonni mi'a isaanii gara alaatti gaafa ergan yookaan export gaafa godhanii isuma duukaa deemaa jechuudha. Maallaqi sun kan inni dabalu gaafa qodaa isaan yookaan mi'i isaan gara alaatti ergan yookaan gara keessaatti geessan waliin kan wal qabatudha. So egaa fakkeenya godhannee yoo ilaalle AUD USD yoo ilaalle yookaan Australia dollarii United States dollarii waliin wal bira qabnee yoo ilaalle Australiyaan yeroo baay'ee kan isheen itti export gootu maalidha? Gold yookaan warqii akkasumas ayireenota garaagaraa in ergite jechuudha. Hundi kuni gatiin maallaqichaa maal irratti kan hundaa'edha? Oddicha irratti kan hundaa'edha jechuudha. So inni gara biraan USD Canada dollarii waliinis wal bira qabne Canadaan yeroo baay'ee kan isheen export gootu maalidha? Oilii timberii export gooti jechuudha. So yeroo trade goonu nuti kana keessa maal ilaaluu qabna? USD dollarii Australia dollarii wajjin wal qabataa. AUD USD wajjin wal qabataa. USD Canada dollarii wajjin wal qabataa jechuudha. Warreen kun gaafa dabalan ol duukaa dabalu gaafa gadi bu'anis oluma duukaa gadi bu'u. Trade gaafa goonu warreen kana gaafa laallu interrelated warreen ta'anidha yookaan warreen wal irratti hirkatan jechuudha. Kanaaf nu fayyadu jechuudha. Commodity forexiin kuni effect olii isaan irratti effect oliin godhu jechuudha. So faayidaan isaanii isa kana fakkaata. Inni sadaffaan minor FX pair or minor currencies jennu yookaan warroota xiqqoo cross currency jechuudhaan beekamu jechuudha. Warreen kun egaa walii isaanii irrattidha kan isaan compare waliin gochuudhaan ittiin hojjechuu dandeenyu. Fakkeenya yoo isinitti immoo barbaade Euro JPP, Euro AUD, AUD Netherland dollar, Euro Canadian dollar, JPP JPY, Euro JPY, AUD JPY Netherland dollar, AUD warreen kanadha jechuudha. Warreen minor jedhan warreen xiqqoon. These all are cross FX pair jedhamu low liquidity qabu jechuudha. Low liquidity kun immoo just akkuma sira isinitti himee ture suni high liquidity qaba isiniin jedhin ture major currency. Inni kun immoo low liquidity qabu. Amma socho movementiin isaa xiqqoo giddu galeessadha jechuudha. Baay'ee ol kaas miti baay'ees gadi bu'aa miti. So trade gochuudhaaf amma kana effect irratti hin qabu. Normaaliif trade ittiin gochuu hin dandeenye yookaan ittiin hojjechuu hin dandeenya. Garuu hin ariifatu isa jedhamuuf malee rakkina biraan qabu jechuudha. Narfaffaan exotic pair jedhama. Exotic pairing inni kun immoo baay'ee isa minor currency irrayyuu gadi bu'aadha jechuudha. Liquidity isaa baay'ee gadi bu'aadha. Sochiin isaa jechuudha haalli gabaasaati baay'ee ol ka'aa miti. Warreen kun maaliif nu fayyadu? Long term investmentiidhaaf malee amma day to day traderiidhaaf amma kanatti hin gorfamani. Recommend irra godhaman miti jechuudha. Fakkeenya furannee yoo ilaaluu dandeenya. Just USD TRY yookaan maallaqa biyya Turkii jechuudha. Euro per Mexican or Mexican peso jedhama. Kun immoo maallaqa Meksikooti. So AUD Singapore dollarii waliin wal bira qabnee ilaaluu ni dandeenya. Warreen kana maaliif itti fayyadamu? Warroota kaampaanii gurguddaa qaban for long term plan or for very long term investmentiidhaafidha jechuudha kan itti fayyadamani. Kanaaf egaa kun day to day traderiidhaaf recommend hin godhamu isiniin jedheera. So egaa kana fakkaata viidiyoon har'a yookaan qabadhee dhufe jechuudha. Maal isinitti mun barbaada just forex traderii ta'uu barbaaddu ta'e hojjechuu namoonni barbaadan yoo jiraatani serious taatanii hordofuu qabdu, miidiyaa hordofuu qabdu. Beekumsi forexiin immoo amma kotta deposit godhaatu hojjedhaa warra jedhanis dhaga'uun qabdan jechuudha. Serious taatanii beekumsa irratti waan hundaa'uudha, psychology irratti waan hundaa'uudha, confidence mataa keessanii irratti waan hundaa'uudha. Kanaaf itti jabaattanii hojjettaniinaan kun abjuu keessan dhugoomsuu dandeessu, ikoonomiidhaan guddachuu ni dandeessu jechuudha. Kun soba miti, iskaamii miti. Iskaam namoonni jedhanii namoota akkuma dhagaaniin maallaqa isaanii deposit godhanii beekumsa tuun qabaatin maallaqa isaanii jalaa qisaasoo warra danda'anidha waan ta'eef just ofii keessan duwwaa dhaggeeffadhaatii barumsa baradhaatii hojjedhaa. Wanti tokko
ituu hojjetin ituu sacrifice hin godhin ituu ittiin dadhabin wanti dhufu gatiin jirreef wanti hundumtu yaalii mataa keenyaa barbaada. Kanaaf jabaatanii akka isin hojjettanii fi isin jajjabeessuun barbaada. Linkii barbaachisaa ta'ennaan akkaataatti Exnesii banachuu karaa Telegiraamii Exnesii isiniif kaa'uu nan danda'a. Kanaaf yaada qabdan gaaffii qabdan koomentii jiran haakaa chaanaalii kana share godhaa subscribe godhaa galatooma paartii biraa qabadhee nan dhufa galatooma ulfaadhaa.